drone operator fi pilotota itto senteti hotel egum sugudda sanin taw dhukerra khafte ega kholi bete silaw khaysa seerun taqashna bad ibdi male afan biratin nutu amma warri America jo katiga basaniti intelligence unit of Oromo Maljani OLA Oromo Liberation Army antaran dagenge choy so marro wanu doifete ka bahe choy marro waranu ma sa tu garin oisa choy malif humna qilleysa tajan dagenge finje humna qilleysa gaba America ti dakal jama intelligence force humna furgatu yechu CIA Oromo da CIA Oromo da tu bete dake hagam takaga information qabani bargamar dubbin pilot du ekofa miti choy achi seenu dando sadarka sanitti harkalaate dhaqabuun ififuga science military keessatti dandeetti qabdi gaafa beete sababa waaqoo guututti wanni sani air force sani dhaabbate jechuudha iseenallee kan wakeessa san barsiisuudhaaf gaafa raayyummaadhaan wallo kaatee falmatte adan irraa xayyaarri kee dha'u ture xayyaara UK dha gaafa waaqoo guutuu faas adan irraa kee dha'u ture xayyaari UK dha so sababa waaqoo guututti Itoophiyaan Air Force nu barbaachisaa jaani achitti balan jechuu Bishooftutti akka beete hadhuura barbikisan akka khara hunda dha'uu danda'anitti Oromoo hunda dha'uu danda'anitti achi banatan irmaatu gaafa bilisoomni rabbi jee dirree xayyaaraa sani amma kaampi humna xayyaaraa sani tawaaqoo guutuudha jennaani wali galama kam hasaawee san baname jechuudha duba dirreen xayyaaraa amma kaampi waraana ayyara humna qilleensa Itoophiyaadhaa waaqoo guutuudha ta Bishooftuu sanitti achi dhaqabuu danda'uun isaa uummanni beetee waraana keenyaaf salaamtaa jaabaatiin kennaaf lammaffaa dhaqabuu qofaa miti akkamitti beekee paayilatoota fi opereetoroota drooniidhaa adda baafatee bakka isaan qubatanitti hoteelii isaan keessa jiranitti akkana jechuun hagam takka mootummaa tana keessa waraanni bilisummaa Oromoodhaa ifiifuu mootummaa tahee akkuma Ameerikatti basaasuu dandeenya quality information jechuudha wali galla akkasi seenanii tarkaanfii jajjabduu irra fudhatanii khalamma addunyaan hundinuu raasoo jirti meegaa maddeen oduudhaa alagaan akkatti isin gabaaftee isan dhageessise deebi'ee qabxii kana raasofna salaa waraanni keenya beektee laayinaa hubannee fi odoo bilbilaatu haasa'uu dhiisee takkitti wataanaanuu naa galatoonfatanii fadha haasoo waraana bilisummaa Oromoodhaa nuunjaan keessaa wanni hubanne maali doolaara miliyoona ati walitti qabdee ergiturra jecha gaarii waan hoggaani waan gootummaadhaan dalage gaafa beeytee fi galatoonfatte wanni sanaa ol isaan gammachiisu jiru jechuudha irraa isanii deebi'a it matters ililli takkitti darbisu tana waraana gaara jiruuf hamileedha jechuudha hamile akka nama boombii fi rasaasaa fi madfii isaa kanneeti jechuudha ililli takkitti ati darbitu jechi gaarii ati asirratti galatoomtu kun hamilee taaf silaa mindaan qabanii jechuudha mindaan isaanii ammoo galata keenya galani guddaan ka waaqaa haa ta'u isaaniif ammoo isaanillee haa galatoomani waaqayyo haa tiisu ambiti maal jetti itti yaada ሞነጻነት ጦር የኢትዮጵያ አየር ኃይል የድሮን ኦፕሬተሮችና ቴክኒሻኖች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተሰምቷል። የጂኦፖለቲካ ተንታኙ ሳጂድ ናዲም በትዊተር ገጹ እንደገለጸው ከሆነ አርብ ዕለት በቢሾፍት የሚገኘው ፒራሚድ ሆቴል ላይ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ተዋጊዎች ጥቃት ሰንዝረዋል። በሆቴሉ ውስጥ በነበሩ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የድሮን ኦፕሬተሮችና ቴክኒሻኖች ላይ እርምጃ እንደተወሰደ ገልጿል። ጥቃቱ የምዕራብ ወለጋ መንዲ ከተማ የድሮን ጥቃትን ተከትሎ ያጸፋ እርምጃ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። በሌላ በኩል በደራ ወረዳ የኦነግ ታጣቂዎች ጥቃት መክፈታቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ከትናንት ሌሊት 8 ሰዓት ጀምሮ በነዋሪዎች ላይ ተኩስ እንደተከፈተ አስተያየታቸውን ለአልዓይን የሰጡ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የደራ ወረዳ መዲና በሆነችው ጉንዶ መስቀል ከተማ ነዋሪ የሆኑና ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ሰዎች ለአልዓይን እንደተናገሩት ከሆነ የኦነግ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ዘልቀው በመግባት ከባድ ጥቃት እያደረሱ እንደሆነ ተናግረዋል። eberga amma sira odu kana gamme sani gabase
waan beete gurratti godhu jiru fakkaatanii isanii fakkaata jechuudha. Hoggaameen arra beete gurra godhu jira asoo gurratti godha woboo yoo bi'aasii waan akkanaa godhu beeti miti. Goote adeero. Woboo naati sammuu ta'e keessa qabdu sanni ta beete ta dur sanii jechuudha ta maal jaaniin beete ta danda'ute. Sibiilii ni danda'a bara. Ebar suuraan woboodhaa fi waraanni sabbeetan kaduu tokko jechuudha. Huqqataa tokko huqqataa huccuu hin qabne qawwee hin qabne. Khawma beete hogganoonni isaanii akka loonitti yaafatee gurguratu. Yaaqii dubbii sabbira kuttee jechuudha. Arra ayyar walladii qabna jechuudha. Ayyar walladii Itoophiyaa komaandoo irraan garagalee seenee nyaatu. Paayilot ajjeessu jechuus noo dhiisi. Keessa Bishooftuu keessatti. Yoo sabni kun abdii irraa kutachuu baatte ebar boru beete masaraa keessa seenumaaf ta'a jechuudha. Irraan garagaleetu dallee masaraa san gubbaanuu bu'ee ammas beete waraanni bilisummaa Oromoodhaa ede masaraa 6 kiiloo keessa seenee Daani'el Kibratii fi namoota 5 fudhatee kutees dhaga'umaaf teessanii jechuudha. Umriin waa dheeressu. Boolumannaa Daani'el Kibret silaawu jiru fuudhanii deemu taanisa. Abbichuun tuqinaa Daani'el hin kutaa. Walii galama kam isaan suutatti deemtani. Maal jechuu barbaadeeti? Look, yoo tanaa waliin galatoofane maal faayidaa qabdi jechuudha. Waan mul'attu takka jechuudha ummatu. Magaalaa bikka beektee eerfoorsummaan fadheewu boolee eerpoortii dhowutu irra laaftu. Saayinsii militeeriidhaatiin eerpoortii booleedhaa yoo dhoote it is a civilian. Akkanuma ebar waan siviiliyaan itti fayyadamu. Eegumsi sallee sadarkaa kanaa miti. Bar Bishooftuu ijaanuu arguu hin dandeessanii jechuudha. Dhawuu dhiisaati, dhaquu dhiisaa ijaanuu laaluu hin dandeessu. Untouchable waan jennuun jechuudha. Asseetii Itoophiyaan qabdu Afrikaa irraatti tokkoffaadhaati jechuudha. Militeerii asseetii guddaa Itoophiyaan ittiin boontu san arra waraanni bilisummaa Oromoodhaa paayilotoota isaa I don't know. Boru xayyaaraa guurachuun oolanii jechuudha. Itti muddi yennaan. Meegaa faranjichi akkamitti kaartaan mee bikkisan waan isiif fakkaattu isaniin garsiisa. Waraanni keenya galatoomanii mirgaan nu haa galanii Oromoo of abdadhu. Woboo dursaan ifiraa dhiisa. Arra at least dubbii Bishooftuu geesse kanarraa fudhadhu haa ijoollee tana quudhii fi jechuudha. Maaliif quudhuu dadhabnaa fi naan galu bara. Jechi vookaabilarii afaan Oromootiin quudhuu jechuun beektanii. An kutaan biraa waan jaaniin hin beeku jechuudha. Naannoonni biraa quudhuu. Kun ammaa quudhuu jechuun nama tokko sadarkaa isatti beekamtii isaa laatu jechuudha. Kiiloo isatti miizaana isatti tammanu jechuudha. Gatii nama tokko ta'akkaa'oo hojii isaa laaltee fi hojii isaa san raajeeffachuu qofa beekan. Quudhuu jechuun mallatteessu jechuudha. Namni kun jabaadhaa mallatteessitaaf. Quudhuu yaaniin jechuudha. Amma wanni Oromoon hin beekne keessaa quudhuu tanaa jechuudha. Boo waraana keessanii quudhaa khayriidha. Quudhaaf. Quudhuun tun bikki biraa waan jettanii hin beeku jechuudha. Quudhuu jechuudha afaan Oromoo keessatti odoo ittiin hinaafne, odoo ittiin hasadne, qooda namni tokko qabu san beekamtii laachuufi. Quudhuu egaa hojii jabduu arra isaan godhan tanaaf waraana keenyaaf quudhuu qabnaa isanii jenna. Fayyaadee kunoo warri kaasa kan jirtaniif jira. Abaluun kun warri kaasa kan itaniif galatooma. Meegaa bikki tuni afaan gaammeetii mee afaan faranjiitiin qorra wayyaana fakkaatti. Lafti sanis bargaa lafa kophaati jechuudha. Lafa kophaati. Dirreen xayyaaraa tawaaqoo guutuudha. Asubaanuu barreeffadha. Gaafa bilisoomne ta Bishooftuu tana waaqoo guutuudhaatiin yaamna. Sababaan itti ijaaranillee sanii itti dhiyaadha. Good day, everybody, and welcome to another edition of the Military and Foreign Affairs Network. I am your host, the voice of reason. Today, we are continuing our ongoing coverage of the civil war inside the former state of Ethiopia and the Eritrean invasion of the northern Tigray region.
But first, fairly significant news coming out of the region, specifically southeast of the capital, Addis Ababa, also known as Finfinne. Apparently, the Oromo Liberation Army intelligence units has struck at the heart of the Abiy Ahmed regime. Just to the southeast of Addis Ababa, you have the largest Air Force base. Amaga OLA qofa bar OLA means no intelligence unit special force jechuudha. Mootummaa qaba mootummaa akka Ameerikaa qaba jechuudha. Intelligence force jechuun force dho'isaadha bikka fadhe seenee haadaan nama fuudhu CIA jechuudha. Commando special operation after qopheessan. Hanoo quba qabdanii jechuudha. Special amma intelligence unity meera deebisee dhageessis. Intelligence unit jechuun ni basaasa waan takka heekkatee target identify godhatee gahumsa ajaa'ibaatiin mishina san seenee tarkaanfii irra fudhatee dhabama. Namni isa qabus namni beekee highly skilled jechuudha. Kanaafuu beekee warri magaalaa keessa kaabinee fi kaadireen ummata Oromoo doorsisaa jirtan rakkisaa jirtan asumaanuu gaaddinnina isanii dabarsinaa. Intelligence unity odoo haadaan isanii gurre ummata keessanii tola. Ummata keessanii irraa dhaabbadha. Lolli bari isaan hojii jiruuti. Sirna hojii lolaa jira. Namichi kaantibaa taatee biiroo keessa dalaydan dalagaa bara rakkina jiru biitiite Oromiyaan ta'e isanii jechuudha. Tan hundaati. Lolli keenya san hojii miti sirna hojiin. Kanaafuu lolli ummata Oromoo irratti namni ummata Oromoodhaa feetu lafarratti duuli feetu samiirraa beetee durooniidhaan kottu nu dhahi gaa harki paayiletii bira gahuu danda'e akkamitti beetee liqabanbar gabaree bira gahuu hin dandeenye jettee yaaddaa jechuudha. Milishaa ganda keessaa beetee dammaqateero dubbiin jajjabaatte. Mee intelligence unit irra deebisii dhageessis. Intelligence unit. Intelligence units has struck at the heart of the Abiy Ahmed regime. Just to the southeast of Addis Ababa, you have the largest Air Force base of Abiy loyalist forces, the Bishoftu Air Base, which is just south of the town of Bishoftu. This is the Harar Meta Airport, and the reality it is the largest Air Force base inside the former state of Ethiopia. And if we kind of zoom in, and we've done this before, you can see it's a sprawling facility. Not sure the actual date of these satellite photographs that have been taken by Google Earth, but you can clearly see Su-27s on the tarmac. You can see transport aircraft. You can see other aircraft. And we also know that Chinese-made drones also operate out of this airbase. And these are the more extended range drones that have the ability to hit targets in Tigray, and they also have the ability to hit targets in western and southeastern Oromia as well. But apparently, the Oromo Liberation Army obtained intelligence information that drone operators were staying at the Pyramid Hotel and Resort, this locale here. And again, it's not far from the main air base, so it's difficult to say if the drone operators were being housed or simply using it as for recreational time. It would appear to be the latter. But the Oromo Liberation Army has conducted an operation in which they launched an attack on the Pyramid Hotel and Resort, terminating 2 of these drone operators of the Abiy loyalist Air Force. We know that the area is now back under the control of Abiy loyalist forces. This was a brief military operation. We know OLA units of a undeterminate size entered the Pyramid Hotel, identified the 2 subjects, the 2 drone operators, and then proceeded to terminate those 2 drone operators. Obviously,
over the course of the last several days. Dozens and dozens of people inside of Oromia have been killed due to these drone strikes that have taken place in Western Oromia. So very interesting to see that the Oromo Liberation Army has the capacity to attack very, very close. Lawan namichi je droni da bete dhiwata na hundaa'u namoota civilian ta'an namoota hidhatiin hedduudha beetee warra drooniidhaan dhawuu turanidha. It's very nice to see OLA have a capacity. Dhageeffatanii? So inni nuni ajaa'ibee quudheef jechuudha. Quudhuu jechuu kan amma. Inni nu ajaa'ibeeti hedduu nama gammachiisa jedhe. Arra OLN waboon dandeettii akkanaa qabaatanii warra beetee ilma namaa miskiina kana fixaa turan naannoo Wallaggaa keessatti irra tarkaanfii irra fudhachuu danda'uun isaanii tun hedduu waan gaariidha. Inni nu gammade jechuudha kan Oromoon ta'inu mee irra deebisiif maal jechuu jira namichoon. Dozens and dozens of people inside of Oromia have been killed due to these drone strikes that have taken place in Western Oromia. So very interesting to see that the Oromo Liberation Army has the capacity to attack very, very close to Addis Ababa. If they have the ability to hit targets such as they did near the Pyramid Hotel, the ability of the Oromo Liberation Army to actually go after targets inside of Addis Ababa is of absolute certainty now. So we'll continue to monitor this. Asoo namichaa dhageeffadha. Namichoonni ekspertii waraanaati jechuudha. Waraana kaabaa namni keessatti gabaasaa ture turre jechuudha. Wanni baga addunyaan waan laaltu qabdi. Addunyaan waan laaltu qabdi. Bika highly security isa keessatti dhufanii warra drooni operate godhu san gaa tarkaanfii irra fudhachuu danda'uun gaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa Finfinnee keessatti illee tarkaanfii fudhachuu akka danda'u amma booda shakkiin hin jirtudha. Mee xiqqishoof booda deebisii dhageessiin. It is certain jechuun maali waan mirkanaa'e jechuun maachi. Dandeettii agarreedha. Capacity eega bikka tanaas danda'e Finfinnee seenee tarkaanfii fudhachuu dadhabuu wanni isa dhokku hin jirtudha. Close to Addis Ababa. If they have the ability to hit targets such as they did near the Pyramid Hotel, the ability of the Oromo Liberation Army to actually go after targets inside of Addis Ababa is of absolute certainty now. So we'll continue to monitor this. This was a fairly significant event. Obviously, much of the fighting has been well west of Addis Ababa as the OLA continues to take control of towns and cities and conduct hit-and-run operations along the B40 and B40 highway running from Mindi all the way east, all the way to Nakemte. Aye tuntana gawarana Kenya galatoma na barreessa fi ammallee mirga naagalu wanni inni je'amu maali eventiin kun is very significant ida. So lola ilaarraa waraana bilisummaa Oromoo godhe keessatti tarkaanfiin beeytee bishooftutti drone operatoroota irratti tarkaanfii fudhatamte tuni gaa is a significant event ida. Akkala jechuun jara kun Finfinnee irratti illee baruu tarkaanfii fudhachuu akka danda'an ifaadha. Amma waan takka fudhadhaa waan psychological jennu jira lola keessatti. Lola keessatti hoggaati erbeezii waaqoo guutuudhaa san keessaa beeytee wanni fudhatte. Paayilatoota beekuun keenyoo hagam takka ban waraanni bilisummaa Oromoodhaa intelligensii hagam takka informationa qabaa eeruu qabaa kanarraa fudhadhaa. Hoteela tokko keessa seenanii hoteela Pyramid Johnson keessatti nama droonii operate godhu laalanii beekanii ajjeesanii odoon qabamne deemu jechuun professionalummaa laaftuu mitiidha. Abu Nasib boombiin darbine bakkanatti no. Seenanii tuma to'a godhanii hoteela san keessaa yaa'anidha.
Hunga is very classic one better USN, Mossad, KGB, CIA, warri better biyoni gurguddan unity intelligence unity akala qabanid warra precisionan wadala gocho yesere dalage faala balleefate baafatu kun maal uumaa dhamadu biguddon gaafin jirtu qolqabbi sirnicha PP kana gubbatti maal uuma yaaddo guddo uuma jarana because namni beete drone operator beeku dandeexa cabinet hundino isa galtiin beeku qondaalonni mootummaadhaa ta'u gaamma hulii zabanyaan nu dabalaan jechuu isaanii shakkita kamale if eeguudhaafu ma finfinnee tana hulii karaa cufuu fi wacii itti baaftee jechuu yaar dubbiin wanni military tuni akka snowball daati takkaao akka domino effect daati snowball tun beete khubba cabbiidha gaara ragwa konkolaachifte lakkuma gabbuutun guddachaa humnaas dabalachaa deemti so wanni beete bushoftu keessa dalagame tuni ila masaratti riba dhokiti jechuudha ila masaratti finfinne confidence san irraa dhawa of beete of tuulummaa isaanii san oromoo ajjeesanii nagaan jiraachuu san jijjiiraa jechuudha hayyee paayiletiin olii dubbiin lama hajjeeftana qofaa miti namni drooni operate godhu hulii banarraa gabbaa so khamma huli godeti odo kasit demuti bete wobo marron dro dufa chuki basma yen ogwa chide jani bikabra day gala chuki malif lubu firati firdi godu khamma lubu firati firdi godu ilbanamati goda khayseeni pilota fi drone operator goda khayse amma khataba qumsaati khayse gachite kawchutti itqolfte birandemtu echuki ilmanamati saadala gu qaba saaboqotu qaba hawaasa khayse demu qaba nyaachu qaba dhugu qaba bashannanu qaba arraga huli arraboda nafne fi echuki oromo ajjesani bashannanu hotel dhaqonsani achumatti mi wonni ticufuudha jechuudha achittis bahuu dhabu malaa jechuudha kungaa qolqabbii amma psychology be sirnicharatti psychology warra beeytee wanni maal jettanii operatorota drone irratti pilotota irratti waan itti uumuu qabaa jechuudha confidence isaanii san cabsa kunis gulantaa guddoo irra geenye jira galata waaqaati qabxi itti aantutti dabarraa so warri waraana keenya galatoonfattan galatooma maybe guyyaa biraa mooraa waraana bilisummaa oromoodhaa guututti detailiidhaan gulantaa tamirra geenye san ibsa meeyoo hayaadattan taate odoon bikka biratti hin dabarre waraanni keenya gulantaa kamirra jiraa san hinjee akka saayinsii waraanaatiin ammaan dura waan ani isanii himee jira bikka tamirra jira eenyu yaadata bargaa beekan duuti lama beekan oromoo ajjeeftee firii taatee magaalaa keessa deemuu du'a lammadaati oromoodhaaf rasani deebi'a oromoo feetu lafaan feetu waaqarraa sabirraan beetee xayyaaraan dhowtee bashannanuu hoteela keessa teessee saa duraa oromoo ajjeeftee saa boodaa bashannanuun oromoodhaaf du'a beekadha du'a lama mandi duuneeti bishooftuu keessatti inni bashannanuu isaatiinis duunee jirra jechuudha ammoo hoggaa gumaa kee kafagatte barga kun waan san hunda jijjiireechu oromoo dhiini oromoodhaa gatii qabaa gatii nuutti godhan hayyee ni yaadattan 4.5 warri 4 jettanii sirriidha 4.5 in perfecti egaa xiqqishwan nuuf rabbiin fadhe waraana keetirraa abdiin kutatiin bikka hiikkachuu fi waliigaltee fi araaraaf jinii bira dabaru jira sirnichi jarana sirnichi du'ee jira mee waan faaktii amma dura namni sanii minii sanii hoggaa lama dura lola beetee kaabatti gaggeeffame harka 170 meeshaa waraanaa isaanii wayyaanee fudhate wayyaanee nurraa fudhatee jaaliti droonii arab emiratiin taankiilee salammaas harka 70 sanirraa almost harka 170 ammaas ifiifuu batta godhanii gubanii fixan seenaa akkana takka dhageessanii meeshaa qaban guututti wayyaanee harkaa fudhatte
سمنيزر في قالوا لنا سنيس إسانيس والو رافضة تكنا جانيتي إفرا ويالي مال كبن راقول التجاري تانك وفي قبابان تعمل لما دروهاتي تشوفي لولا ما خبودا هنمو حركة إبرا سديت منوا فويينا persentii kudha fooyyeessanii waraanni Itoophiyaadhaa taankii qofaa miti waraanni hidhatee irra Shaabiyaatu harkaa qaba. Oromiyaan waraanni keessa hin jiru jiran. Oromiyaa maaliin bulchuu jiran? Sodaan. Saba kanaaf dubbiin hin galiini jechuudha. Wanni durooniidhaan akkasii dhoof bar waraana hin qabne. Jabinaa bar laafinaa dubbiini. Odoo bar jabina ta'e قالي وني تري بيته المنا ما تكساسو يتخي وني ماس نما مقالا خيس جور أوف ماليف because nerving century أورمو دا دو برباد الله أورمو تا دواني من دي قاله ولا جوتو نريبا كلامتو موتو ما تو نجرتي كسان أما تك أطريتي تولا ما خنا خيس ده نجرتي موتو ما يا أخي نجرتو أما سبخنا تمرتشو ده نمان نجوي شوي arra wanni hidhattee kana cinaa odoo weeviin beektee qeeroodhaaf qareedhaatti naqamte adeero humnummaan arra beektee Oromiyaa ta'e yoo Finfinnee taate malee nu harka beektee harka wannummaan nu beektee nu loluu hin jiru lolli maayyiidha ka Finfinneedhaa ta'e jechuudha lola Finfinnee sanis yoo marsitee beeleessitee turre aantaa jechuudha. Ammoo gaa kacarratti sabni kun ammallee hin gallee fi hanqa galuuf ka waraanni kunis of ficcisiisuu hin qabu tartiibaan jarjara dhiifneetuma beektee bishaan agab scientifically beekadha bishaan percentii beektee digrii 99.9 illee hin danfu beekadha hoggaa dhibba guute qofa bishaan danfa sabni hundinuu boiling pointiin isaa wal dhabaa jechuudha. Amma wayyaanee bar boiling point rageeti Oromoon dambalin ummata khaatee khochifte khanaafu kha sabni khuni haga boiling point ga'u waraanni bilisummaa Oromoodhaa kha humna isaa harkaa fixuun qabu selective operation akkana godhaatu humna isaa cinfataa Oromootu beektee amma dhidhiita cinaacha tokko hirriba quufeeti cinaacha kaani garagalee amma beektee hirribaa ho'uun isaa geesse beektee akkana laalaati bar dalaga jirti wobooni jechuudha yoo kaysanii galtu taate because yoo ummanni hokkee dubbiin xumuramti bara yoo ummanni hojjikee dubbiin xumuramti kanaafuu hanqa inni ka'uu kaayisaan xiqqishuma beektee keessaa gawgaw godhaa suutatti eegaanii gaafa gaa boiling pointii Oromtichi ga'e dhumteewu akkuma irreechaa sanis seenaa jechuudha ni irreeffannaa. Irreechuma sanu duraawu irreeffannaa jechuudha Finfinnee seenuudha. Isanii galama akkam sirni irraa haasawaa jiru kun sirna rabbii dheebar ilma namaati miti. Sirna Abiyyi Ahmad Khaaliqumaan dheemalee ilma namaati jechuudha. Namni haga isaa meeshaa waraanaa bitee hin jiru. Namni haga isaa rabbiin beetee meeshaa waraanaa harkaa balleessee hin jirtu jechuudha. Bar waan Itoophiyaan qabdutti dhadhootee namichi. I don't know. Tayyare Itoophiyaatu waboo nu hundaa'u mata nu gurguratee jechuudha. Nu hundaa'u khobatti ati abaluu beetee hotaa tana isanii kanne godina kana isanii kanne kililii kana isanii kanne gaaza qaba kun immoo daaba qaba guutumaan nu gurguree taankii fi madfii jijjiiratee fidee hoggaa achi geesseen barakatuuf. Amma khilaashiin saggarsiisa boota. Khilaash feestaala keessa jiru. Na amantanii. Bar sabni kun hirriba jira wanni sin juufi kilaashin dhoomin amma dura sanii bar akka seenetti meeshaa guuratanii sanin jee wanni keessa maali naqamte keessa bikki biraata irraa guuran hin beeku dhiyoota namaa sanin jee gabbaanii nu garsiisanidha amma piikaappiidhaanii meeshaa tan hiru jira bikka adda addatti meeshaa tan ijaanii laalee ajaa'ibee jechuudha kilaash kana akka qoraanii beektee kaw kunis galata rabbiitii jechuudha kilaash feest wanni keessa jiru miikkaa keessa jiru kan tokkosamin sanuu hawanniidha ka turkiidha jechuudha. Yeroo na hubattani way jaamtu durraa haa qabuuti waaqa haa abdannu haa if abdannu haa wal abdannu yoo waan sadeen kana qabaanne jarana waraanni bilisummaa Oromootiif dubbiin saba guddaatu hirriba jira ammoo haa hojjemme hirribarra. Bishaan sadarkaatti danfuun isanii meeqa digrii dhibba guute beektee waan kadhattuun qabdu fi fuuli falak booda ni dhumaa oduu falak jiru kanaafuu falaqiin Oromoodhaa
هنجي يملي دالو جرامو قران جلو غورو جراچوي قران بسبارو موداتيس غافا سبن خوني بولينج بوينتي جيمو نما ميلو ترباتا مي همني تقولتي سدرو دابچو ديسو جرتو اموغا ربي ندندا بولينج بوينتي سنيرا سبا كان هاغيسو هادم مكسو مرنو اخنوف سن خوني وان اوف انتيكسون كو حركه يبرا سديتم ميليتري توبيا دا التراتو حركه قابا غاس جاني مالف تيسا چوي سلا غافا ويانه بيته قديم جوتسني هوغا حركه دبا في ترباتم ميشا اساتي ورانه سا دكر خافته بوجو سو ويانه بيته كسيتي بقله غوته سلا لوتبر فينفني قبچو قبلا دبينغا ورانا مت امني خنيوت دمنينو اكمبوت موتوماتو دملي جبدو دجي فيشكا فوفاني في فيف هوغا امته خيكس غدن ورانه هوغا بيته قبسون طمرمتو قبسون طمرا امته وجي ملينتاتو خلافو يو امني خنيو قبينتين ورانه بسوما ربودا خبايسا دينا دو ندا غرو سمي طمرا خت غدو دند امته ورموتي امته ورمو لي ربين اكو اماندو خاسسنتي ربي الراس نو خاسو سبب ولغو ربي نو هاغو كابا في كيبان بيته بها في إيهان فيشكاتو كون جدو غلان كاني مليونان إمالا غرا في الفنة دا ومو ببر إمالا غرا في الفنة دا إساني أمتا يچوي أكا غافا لولوچ علم كوچ علي إساني تبيته دا خمان أولي دا وانك أبداني كاتاني غرا في الفنة دا because وانتي أبانك أبدوانا سنما ربي تو ده يچوي ربي ده نمامتي إبرا نتبا waraana isaa kanutiitu caccabsee nutiitu no kalitti dhaadan waaqa jechuudha maaliif rabbi kaasee waraana kuma dhibbaa ol fuudhee bare amma magaalaa darraa keessa lolaa ture inuma haphachuu waraana isa irraa bare waraanni inni dheeysaa jechuudha bare boro dooburanni gara finfinnee dheeyee inuma dheeysanidha naqamtees bare namni lola hin jiru bare dheeysaa waraana isaa because haphatee jira fiifuu hin jiru خلبته وما مخينا رخاء جندا كيس الديمني نينجرا تفكر سمالة ورانا نولولو نكو أهوب بيته مرولين رياليتي رفرج تخلى لين وبتنا فقط إغبارات دون سلا أرى يوم تانيز جوان قنون كمنو بيته كم صورة توفف نايتوي يو إني هاري جارتيس خجانا هاري جارسانو جوالي بانا منا كمان هاريتي أمو سندرو أدوبيني غاري أدوبيني wanti qullaa jirti jenne itti osseenne bareedaadha meeshaan bommaan nu qabatti dhiyaadha ሸቦ እዛ የደረሰውን ችግር ውድመት አይተናል ይበቃዋል ከዚህ በላይ በሱ ላይ መፍረድ ህሊና ቢስነት ነው አገራችንም ይበቃታል ወደ ተጀመረው የልማት ብልጽግና ብትሸጋገር ይሻላል የሚል ሐሳብ ይዘን ነው በዚህ ድርድር የተደራደርነው የተፈራረምነው አፈጻጸሙን የተግባባ ነው haye khukenya washalabira tqosho salitoka ilolli bifajijirate jiramas برانو جولو على كل لفقات ويانا جولي قال لي خلان نباسا جنة مرتيسين إدان أمو ورا خنفين جران خيسا في الاديس خلافو ورا بيتي خنفين وجي فالمين نو إيقاتانا سو لولا لما دعنا نوهي متلما مجران ميبي أبا في علمي ولي قالانيتي أخاهو في بيتي علمها بودا دوبري ساني بيتي خط دودا وجي وسيرو ساني مالا تويس بيته وان ربي ندلو جوخي ساتكا جوخي اوتوكاسيت نوتاتي وش الله بلا بي عجائبات ابا فيلمي قبل تكون وياني في بيته بيبل اخاخو في بيته علمي هبودا خفيفي دا اسمي بيبي دا جال اسوا في اخاخو قبل ابا فيلمو قبل وش الله لا بي ولد وكم سنينيس ربي نواغو ولي برانو جولا نوتيل ما بمالي أمارا في إلتران ولي نوتي دولو لسانيني ملال إلتران بر حركة إبرا سديتا مليتيري توبي أركا قبتي وان بيجان بلتون مالي بيجاها منفسي لان بلتون جران بيجا إتريادا እና ይህ ድል ጥሩ ድል ነው ለኢትዮጵያ የተቻለውን ያህል ተግባራዊ እንዲሆን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታና
ሁሉም ወደ ነበረበት ወደ ሰከነበት እንዲመለስ እንመኛለን ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ። ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ባደረጉት ንግግር የተፈጠረውን ሰላማዊ ሁኔታ ያልተቀበሉ አሉ ያሏቸው እነማን እንደሆኑ ባይገልጹም ፖለቲካ ተንታኞች ግን ግምታቸውን በመረጃ አስደግፈው እያስቀመጡ ነው። በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው የፖለቲካ ተንታኝ ምንም እንኳ በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ስምምነት ቢፈረምም በኢትዮጵያ አዲስ የጦርነት ድባብ እያንዣበበ ነው ብለዋል። ይህ ጦርነት ደግሞ ከዚህ ቀደም በአንድ ጎራ ተሰልፈው በነበሩት በአማራ ኃይሎችና በፌዴራል መንግስቱ መካከል የሚደረግ እንደሚሆን ገልጸዋል። የጦርነቱ መነሻ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ቢመስልም ዋነኛ ምክንያቱ ግን እጅግ የተወሳሰበ ነው ብለዋል። በዚህ ጦርነት ምናልባት የኤርትራ ተሳትፎ ሊታከልበት ይችላል። ይህ ደግሞ ነገሮችን ከቁጥጥር ውጪ ያደርጋል። በእርግጥ የአማራ ኃይሎች እንደ ቲዴፍ እየተደራጁ አይደሉም። ነገር ግን ህዝቡ እንቢተኝነትን ከመረጠ ማሸነፍ አይቻልም። ኢሳያስ ደግሞ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማውን ሊቀጥል ይችላል ሲሉ ተንታኙ ተናግረዋል። ilmalaya saatu duar kadume ifo managoda tafti boru yor bije balina sadiga basa sagata yetaratu yo sanitate tate no barresa yo isanintanes khaw bekat sanintesa no wachisa bifadlakum malo please tolchide isani dachala chuhi bekarate tiguta bekatago gorelu siresa yo isomu fachifte no folcha toftesa khenya galatoma yannan isalille galatoma galis gambeda gambe galo shabo media rai aga kompita rafakatu walid dachanutti